Hai baga gammadan baga walumaanuu gammanne namoonni biyya Arabaarraa meeshaa akkamitti galfannaa akkamitti qodaa kaargoo godhannaa eenyurratti galfannaa warri jettanii warri yaaddaa jirtanuu hundi keessanuu baga gammadan isiniin jedha. Egaa qophii addaa bifa addaa tokko isinii qabadhee dhufeen jira. Egaa namoonni biyya Arabaa biyya feetan irraa jechuudha biyyoota Arabaa kana keessa ardii Eeshiyaa kana irra jirtanuu maallaqa tokko malee qodaa baafachuu dandeessu jechaadha. Akkamitti alaabaa akka baafattan tola akkamitti baafachuu dandeenya qodaa akkamitti biyya galuu danda'a kana warri jettanii jirtan hunda isaayyuu kan isiniif ibsinu taanaati. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan like share subscribe gochuun dagatinaa isiniin jedha. Haga xumuraattu nu faana tura isiniin jedha. Turtii gaarii. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو كبجمتوتا جالتمتوتا channelي رشاد توبي جلتي أرقمتنو إيغا ولتدي بنجرا بغنبين نغا ولتنو دي بسي سنين جتشا ورّي أمن سابراس الشمار كفوني جرجرتو بغجراتني سنين جرا نمون نغا channelي كان أفاراتتان لايكي gochuu سبسكرايبي غوتني يرو سبسكرايبي غوتني جتان ملتو كدو في اللفيتي اتباتو سنة ملتو بفسديتو سنيبا أول كجتو رغودتني أكا نمون درسي فيديو نتقدم سنبرا ga'u godha waan ta'eef oolirra godhadhaa isiniin jedha. Ala subscribe gootanii kaatan isinii dhufti mallattoon sunii jechaadha. Subscribe fillafiitiitti ool ka jetturra godhattu jechaadha. Akkasigaa nutti qorqodina warri laayikii gootan warri akkanumaan daawwattanii baatanis yoo laayikii nu gootan maal isinirraa hir'isa namoonni gariin zimmettanii numa daawwattanii keessuma seentanii numa baatu malee laayikii malee nama tuquun isinitti ulfaata isdiillee dhiisaa isiniin jedha. Wanta akka waan isinirraa hir'isu hin qabu namaaf laayikii gochuu sheerii gochuun raatiba keessan isinirraa hir'isu intarneeta keessan isinirraa nyaatu yoo dhimuma keessan ilaalaa jirtu waan ta'eef jechuudha. Kana mutuqtanii bira dabarfachuun nu anaaf faayidaadha yoo isinii faayidaadha beeyyuu. Kanaafuu akkasitti wal gargaaruu galatoomaa isiniin jedha. Egaa wantan qabadhee dhufee qodaa akkamitti biyya galfannaa akkamitti kaargoo godhannaa waan jedhudha. Egaa akkitti kaargoo godhatanuu namoonni biyya Arabaa keessa jirtanuu kan leesbaasii embaasii biyya jirtanuu deemtanii jechuudha. Dubaay Emirates haa ta'u Saawudiis haa ta'u Bahrain Kuwait bakka fedhe yoo ta'u gara embaasii Itoophiyaa jiru deemtanii leesbaasii baafattu jechuudha. Waraqaa wayitu jira. Waraqaan sun yoo isinii kenname meeshaa isin galfachuu dandeessan tallaajaa gasaala uffatamee televizoona moobaayila abbaa lama laapitooppii akkasuma kaameeraa akkasuma firoon kan nyaanni itti godhamu kan elektirikaan hojjetus haa ta'u kan gaazaan hojjetus haa ta'u kana yoo galfattanii jettan tola baafachuu dandeessu jechaadha. Gara biyya keessaati meeshaa makiinaan ta'ini malee meeshaa biraa waan feetan galfachuu ni dandeessu. Leesbaasii deemtanii garuu waraqaa sana qabaachuun dirqama akka biyyatti maallaqni isinirraan fuudhamneedhaaf jechuudha. Inni kabiraadha. Namoonni qodaa galfachuu feetan illee nama amanamaa namuma isin amma dura beektanu viidiyoo kana illee amma dura illee isin hojjedheen ture kan nama simataa jiru. Egaa hundi keessanuu ka beektan obsaa Teknoo yookaan obsaa Ahmaddiin ka jedhamu isarratti illee ergachuu ni dandeessu. Egaa viidiyoo isaatu jiraati mee viidiyoodhuma isaa daawwadhaame ani isinitti murra viidiyoo isaa guutuu daawwadhaati waan inni jedhu wallahi iddoo tokko na gammachiise maashaallah. Sila viidiyoo namaa sheerii isin gootanu wal biraan isin geessanu yaa'u namni tokko lama yooma dhaggeeffatee itti fayyadameedha. Mee isinumti waliif qoodaati irraa fayyadamaa isiniin jedha inshallah. Turtii gaarii. Daawwattoota keenya kabajamoo karaa gabaabaa qarata tokko malee meeshaa ittiin ergattaniin isinitti agarsiisa. Har'a qarata tokko osoo hin kafalle meeshaa akkaataa itti ergattanii biyya galfattanii isinitti agarsiisa. Karaa kana hundi keessanuu itti fayyadamu. Karaa gartee meeshaa qarata tokko malee itti biyya galfattanii waraqaa gartee argaa jirtan kan warroonni yaani information kaargoodha qixa sirrii ta'een keessa isaa baruu feetanii waraqaan kun leesbaasiidha. Embaasiirraa namaa kan gaafilee isin yeroo dheeraa nagaafattan gaafilee isin nagaafattan hedduu walitti qabee isiniif deebisuudhaaf dhufee jira. Osoo viidiyoo keenya eegalleen duratti gaa viidiyoo kana laayikii godhuu dagatina sheer godhuu dagatina namoota hedduu biraan akka geessan abdiin qaba. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Daawwattootaa fi hordoftoota yuutuubii chaanal obsaa Teknoo kabajamu akkam jirtu? Nagaa keessanii fayyaadha. Ani nagaa qaba alhamdulillah. Arragaa akkuma argaa jirtan kaargoo fuulduratti argamna. Fuuldurallee osoo hin taane kaargoo keessatti argamna. Hedduun keessan gaafilee hedduu waa'ee kaargoo irratti nu gaafatanii
obsa akkamitti kaargoo ergannaa obsa kaargoo meeshaa ergannee qaraxa guddaan irraa fuudhanii akkamitti qaraxaan malee kaargoo meeshaa ergannee fudhannaa qaraxaan maletti jettanii hedduu keessan gaafatanii jirtan. Akkasuma obsa meeshaa gartee kaargoon ergachuu wayyamoo biyyumarraa bitachuu wayyaa jettanii ni gaafatan. Har'a gaafii keessan hunda walitti qabee kan isiniif deebisu ta'a. Har'a akkuma argaa jirtan meeshaa fuudhuu dhufne daawwattoota keenya kabajamoo jalqaba irratti gaafiilee namoota hedduutiin deebisuu barbaada. Gaafiileen namoota hedduutiitis maali? Akkamitti meeshaa qaraxaan malee kafaltii tokko malee fudhachuu dandeenya waan jettaniif. Akkuma argaa jirtanii yoo gartee meeshaa qaraxaan malee kafaltii tokko malee fudhachuu barbaadanii wanni isin barbaachisu waraqaa kana akkuma asirratti argitan arabiffaan gaa wasiiqata safar jaa laaspaasee isa jaaniin kana waraqaa kana qabaannaan kaargoo keessaa kafaltiin isin kafaltan tokkolleen hin jiraatu. Meeshaalee gartee itti fudhachuu dandeessan jalqaba irratti waraqaa kana akkamitti argachuu dandeessan. Waraqaa kana argachuudhaaf fakkeenyaaf Suudii haa ta'u kun kan Suudiiti kan harkatti argaa jirtan kuni kan Suudii haa ta'u kan Dubaay haa ta'u Qatar, Kuwait, Bahareen akkasuma biyya fadhee paaspoortii keessan qabattanii garam deemtan gara imbaasii deemtanii imbaasii erga dheeytan booda imbaasiitu waraqaa kana isinii kennaa jechuudha. Laaspaasee kana waraqaa kana erga fudhatan booda wanti gartee isin qaraxa tokko malee ergachuu dandeessan TV televiziyoona akkasuma qassaalaa maashina uffatatti miiccan akkasuma firooma kan gartee nyaata bilcheessu maashina gartee nyaata itti bilcheessitan akkasuma majlisa soofaa majlisa mana soofaa akkasuma sitaaraa mana meeshaalee mana waliigalatti jechuudha. Kana meeshaaleen biroollee jira jechuudha kan isin ergachuu dandeessan akkasuma bilbila lama jechuudha kan isiniif hayyamamu bilbilli lama akkasuma inni biraa kompiitara tokko kana gaa daawwattoota keenya kan baafachuu dandeessan. Amma gaa obboleettii teenya takka waliin as jirra meegaa isii waliin deemnee meeshaa kanallee amma xumurree jirra meeshaa kanallee baasuuf deemna ammallee turtiin keessan hanga dhumaatti nu waliin haa ta'u. Daawwattoota keenya kabajamoo akkuma argaa jirtan gaa kunoo meeshaa keenya baafannee jirra amma gaa gara mana galuuf deemna. Wanni tokko maasina asirratti kan isin hubachiisuu barbaadu erga meeshaa keessan baafattanii deemtan tarii biyyi keessan fagoo ta'uu danda'a. Tarii Arsii ta'uu danda'a, Harargee, Walloo, Jimmaa bakka adda addaa ta'uu dandeessanii wanti isin godhuu qabdan waraqaa kana darbuu qabdan. Argitanii waraqaa shaabbaa qabu kana waraqaan kun maal mirkaneessa akka isin gartee kaargoorraa meeshaa keessan baafatanii deemtan. Karaa irratti tarii isin qabanii meeshaa kana kotorbaandii oofaa jirtanii kaargoorraa baasuu keessan maaltu mirkaneessaa jedhanii yoo isin gaafatan waraqaa kanaatu mirkaneessaa itti waraqaa kana itti argisiisu qabdan. Yoo calliftanii waraqaa meeshaa baaftaniituma deemtanii waraqaa kaargoorraa isinii kenname kana yookiin isin jalaa bade meeshaan isin jalaa qabamuu danda'a jechuudha. Biyya keenya kana rakkoo baay'eetu jira kanallee of hin dagatinaa. Akkasii daawwattoota keenya kunoo akkuma argaa jirtan meeshaa keenya nagaan baafannee jirra. Warri gartee kaargoo ergachuu barbaadan kan maatiin keessan Finfinnee irraa fagoo jiru obsaa maqaa keetiin ergannaa kaargoo nuu fuudhii warri jettan kaargoollee meeshaalee namaaf fuudhaan jira waan ta'eef natti ergachuu dandeessan maqaa kiyyaa obsaa Ahmadii Saanii maqaa kiyyaa fi lakkoofsa kiyyaallee asirratti isin barreessa. Osoo qubee tokkoon dogongorre maqaa kiyyaa yoo nutti ergitan isinii fuudhuu danda'a jechuun meeshaa garuu jalqaba na dubbisuu qabdan. Osoo meeshaan ittiin ergineen duratti na dubbisuu qabdanii maqaa kiyyaa fi lakkoofsa kiyyaa asirra jira. Duwwaa 9-10-74-94-96 kanaan waatsaappiidhaan na quunnamuu dandeessan yookiin iimoodhaan daayirektii bilbiluu dandeessanii jechuudha. Kana fakkaata gaa meeshaa keenya nagaan baafannee amma galaa jirra. Akkuma beektan gaa meeshaan kun obboleettii kiyyaati. Akkasii isinis warri gartee meeshaa kaargoo ergachuu barbaadan
information jiru isin biraan gaheetiin jira wanni gartee waraqaa ofiisin argisiise kana waraqaa laasbaasee kanaan meeshaa tallaaja TV kan gartee nyaata bilcheessu maashina uffata dhiqu meeshaa manaa kamuu jechuudha isin galee bilbila lama majlisa soofaa meeshaalee sitaaraa manaa meeshaalee gartee wanti barbaadan gartee hanga gartee makiinaan ta'initti hanga gartee meeshaalee guddaa elektiroonikiin ta'initti kan akka maashina makiinaa kana kan ta'initti meeshaa barbaadan galfachuu dandeessan akkuma har'a ofuu isin jee garuu waraqaa kana osoo biyyeen galin dura imbaasirraa baafachuu qabdanii jechuudha. Kana daawwattoota keenya information akkanaa gaa waan gartee isin baruu barbaadan hunda kun akkanatti isin biraan geenya YouTube channel obsaati kunoo subscribe godhuun dagatina akkasuma like godhuun dagatina video kana keessaan illee share godhaa waliif ergaa kana fakkaata video keenya kan har'aa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu akkam jirtu hordoftoota obsaatii kunoo keessan. Alhamdulillah kunoo meeshaan kaargoodha baafnee jirra. Kaargoo baafnee jirra. Namoonni meeshaalee ergamuu qabu fi akkasumas akkamitti akka keessaa ba'u warroonni suutii irraa gartan waraqaa baasee kana hundi namaatu kan namaa fi isa kanaan namaa qarata tokkoon malitti meeshaa baafachuu akka danda'amu asumaatiin ibsina warri immoo biyya biraa biyyoota arabaa jechuudha fiizaadhaan deemuun waraqaa eerpoortii isin waraqaa eerpoortii keessanii biiroo Itoophiyaa jechuudha isa kana baafattanii meeshaa akka laaptoop qasaala televiziyoona meeshaa korona nyaata itti bilcheessan meeshaa qasaala uffanni itti dhiqamuu fi akkasuma kallaata xiqqaa meeshaa gurguddaa kanallee ergachuu dandeessan laaptooppii tokkoo fi jawwaala lama yeroo takkatti jechuudha haa ergamu asirratti wanni isin beeksisu waraqata kana yeroo lama ergachuu dandeessan yeroo tokkotti ammoo haga baatii sadii isin fayyada yeroo tokkotti waa baay'ee ergachuu dandeessanii jechuudha. Warroonni information akkanaa barbaadan asumaan obsaa gara feesbuukaatiin gara waasaappiitiin quunnamuu hin dandeessanii. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Daawwattoota keenya kabajamoo nagayaan gara manaatti gallee jirra. Obboleettiin teenya duniyaan tan gartee roofu meeshaa isii kaargoo irraa waliin baafnee dhufne isii tana kunoo akkuma roofu isiniin jedhetti waraqaan gaa kunoo akkuma argaa jirtan sirriitti mul'atu jeetii yaada waraqaan isa kana jechuudha. Warroonni biyya Saudi Arabiyaa jirtan waraqaan kun isiniif kan namaa jechuudha. Yeroo gartee hidhamtan hidhaa yeroo gartee baatanii gara biyyaa galtan waraqaa kanaatu isinii kan namaa akkasuma warri gartee biyya Saudi Arabiyaa irraa xayyaarraa yeroo galtanis imbaasii dheeyxanii fudhachuu dandeessan biyyoota gartee akka Dubaay, Qatar, Beirut, Kuwait biyya Arabaa kamuu jechuudha. Isinii galee biyya Arabaa kamuu warri achirraa galtan meeshaa gartee kaargoodhaan akka gartee kafaltii tokko isin kafalchiifne qaraxaan malee qaraxa bilisaan waraqaa kanaan dheeyxanii fudhachuu dandeessan jechuudha. Kana gaa har'a kan isiniif dhaamu dhufne obboleen keenya warroonni gartee kaargoo ergachuu barbaadan kan gartee maatiin keessan fagoo jiru kan dhufanii maatiin keessan isiniif fuudhuu hin dandeenye yoo gartee maqaa kiyyaan ergattan anilleen isiniif fuudhuu hin danda'a jechuudha. Waan rakkoo qabaatii miti akkasi. Inni biraa warroonni gartee biyyarraa gara Dubaay deemtanii hojjechuu barbaadaniif biyya sadiitu bana amma biyya Dubaay, Qatar akkasuma biyya Joordaaniitu banaadha jechuudha. Akkasii warri gartee biyyoota sadeen Dubaay, Qatar, Joordaan deemuu barbaadan keessaan na dubbisa. Warra gartee haaree kana dura deemee hin beekne kan afaan hin beeknellee oofuu jalqabnee jirra. Warra sanillee eegallee jirra waan ta'eef lakkoofsa kiyya kan hin gartee asirratti isiniif kaayee kanaan na qunnamuudhaan keessaan dhuftanii yoo na dubbistan akkaataa gartee itti deemtan piroosesii maaltu akka barbaachisu waan jira hunda isinittiin himaa jechuudha. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo biyya gartee Dubaay isin oofne jechuudhaan biyya alaa isin oofne jechuudhaan obboleeyyan keenya hedduu kan maallaqni irra nyaadhamee jira kan fiizaa isinii baafnee jirra tikeeta isiniif kunnee jirra koottaa
ni deemtanii birrii kafalaa jaanii warra gartee qarshii 25,000 irraa nyaadhame irraa nyaatan akkasuma 30,000 50,000 100 warra irraa nyaadhameetu jira. Dhugaa dubbachuuf guyyaa irraa obboleeyyan kiyya kun keessaan dhufanii natti ergan namni akkana dallaalli akkana nyaatee jaanii yeroo natti ergan niin arga. Yoo gartee deemsa barbaadan nama amanamaa nama gartee social media irratti illee beektan yoo gartee isin nyaate ol baatanii nama san himachuu dandeessan nama kanarraan deema nama kanaatti illee yoo gartee kafaltaa rakkoon qabu. Garuu nuti gara keenyaan kafaltee akkanumatti hin kafaltan erga fiizaan dhufee tikeenni dhufee wanni hundi xumurame gartee bararaaf dhiyaattee qofa akka kafaltu sii galee akkasii warroonni gartee akkasii nama nyaatan waan kanarraa dhaabbaddaa jenna. Nuti ammoo biiroo seera qabeessaa kan waa hunda guuttate karaa saniin kan ijoollee keenyaaf fixaa jirru akkasii warri biyya alaa deemuu barbaadan illee wanni haareen jiru kanaan isiniin jaa akkasii mee duniyaa maal jetta asirratti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu kabajamtoota hordoftoota obsaa teeknoo akkam nagaa keessanii alhamdulillah kun biyya teenya illee gallee jirra. Baga nagaan galte. Alhamdulillah biyyallee gallee jirra. Warroonni yaani information kaargoodha qixa sirrii ta'een keessa isaa baruu feetanii namoonni suudii irraa galee hundi isaaniitu waraqata kana hiqabaa jechuudha. Waraqanni kun lisbaasiidha. Imbaasii irraa namaa kennamti. Waraqata kanaan jechuun waraqanni kun ji'a 3 si fayyada. Meeshaa wahuma fedhe akkuma baleessa keenya obsaan jeetti meeshaa ergamuu qabu inni nu isin ibsee jira meeshaa hunda ergachuu dandeessa yeroo tokkoof jechuudha. Garuu yeroo lamaa fi ergamuu fudhamee waraqata kanaan meeshaa fudhachuu hin dandeessanii yeroo tokkoof yaani haga kiiloo waa baay'ee fudhachuu dandeessanii meeshaa gurguddaallee ergachuu dandeessan yeroo tokko qofaa isin fayyada itti fayyadamaan isiniin akkasuma warroonni biyya biraa biyyoota Arabaa kanneen akka Kuwait, Qatar, Dubai kana warri jiranii wanta paaspoortii qabdanii paaspoortiin keessanis akka waraqaa kanaa isin fayyada hoggaa galuu yaatanii waraqata kana imbaasii biyyattii isin jirtanii san keessa dhaqaatii waraqata kana baafadhaadha gatii tokkoon alatti meeshaa baafachuu dandeessanii jechuudha. Akka namoonni hin jiru nagaan. Tole waraqaa tokko roofu isinitti agarsiiseetiin ture yeroo gartee kaargoo irraa meeshaa gabbaafattanii yoo gartee biyyi keessan fagoo ta'e fakkeenyaaf gara Arsii Walloo Harargee Jimma fageenyaan ta'e karaa irratti isin qabuu mala meeshaa kana eessaa ooftaa waraqaan gartee ittiin kaargoo irraa baafti kamii yoo isin hin jedhan sirratti mul'atanatti fakkaata kun waraqaan kun jiraachuu qaba jechuudha. Meeshaa kana kaargoo irraa ati baasuu kee ka ibsu jechuudha kan mirkaneessu waraqaa kana qabaachuu maltan qabaachuu qabdi yoo waraqaa kana hin qabaanne isin qabuu mala jechuu kotorbaandii dhijaanii meeshaa keessan warroota hedduu akkasitti harkaa qaban waraqaa kana gatuu hin qabdanii jechuudha. Akkasii daawwattoota keenya viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaata YouTube channel kiyya subscribe godha obboleettiin tiyya duniyaan gaa YouTube qabdi isinis YouTube isii descriptionii YouTube channel kiyya jiraan isinii gaa linkii isaa deetanii subscribe gootanii akkasii nagaan nuuf tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Egaa daawwattootaan kiyyaaf jaallatamtoota kiyyaa qophiin irraa qabadee dhufe kana fakkaata akka viidiyoo kanarraa waa hubattan akka waan irraa fayyadamtan abdii guddaan qabaan isiniin jedha viidiyoon kun yoo isinii tole hiriyoottan keessaniif sheerii godhaa isiniin jedha sheer godhaa wal biraan gahaati obboleewwan keessan itti fayyadaman kan akkamitti biyya galfannaa jedhanii rakkataa jiran egaa isattis yoo ergattan nagaadhaan fuudhee nama amanamaadha nama namnillee beekuudha jechuudha nama shawwadu miti egaa isin hunduu akkuma argaattan ijoollee hedduutti ittiin galaara. Kanaafiyyuu isinis immoo yoo namni Finfinnee dhufee isinii fuudhu dhabames isatti ergattanii jennaan inni kallattiidhaan hanga maatii keessan bira ga'uu isiniif erguu danda'a. Mucaan kun namaaf rakkatu wallaahi maashaallah ani sooshaal miidiyaa kanarratti barii garuu hedduu tokko natti tola. Nama kana akkuma kanatti ilaaltee isin beekta beekteetti nama gaarii malee bira jiraattee yookaan wajjin jiraattee wajjin nyaattee wajjin dhugdee miti nama kana gaarummaa isaa kanatti beektu akkasumatti ilaalchamaanuu ilaaltee namni kun gaariidha namni kun badaadha jettee adda baafachuu ni dandeessaa jechaadha. Kanaafuu obboleessa keenya kana isinillee bira dhaabbadhaa viidiyoo isaallee sheerii godhaa fi laayikii godhaa fi isiniin jedhaa nu jajjabeessaa hunda keenya iyyuu isiniin jechuu barbaada. Egaa waan isin dhibe immoo saanduqa koomentii jalatti naa barreessuu dandeessu isiniin jedhaa. Hanga barnoota biraatiin walitti deebinu nagaa rabbeetti nu turaa. Ciao, bye bye. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.